garuu akka tumamte garuu hin beekna jechuudha. Akka tumamte fuulli isii akka tumamte ture. Inna akka tumamte ragaaleen footooleen bahaa jirti jechuudha. Tumamtee jirti. Goos kana jechuun dubartummaan feetee dhiira tokko hojii garlfriendii isaa taatu jaarsa isaa ta'u waan feetee isaa ta'u osoo dhiirri mana keessa waliin jiraatu dhiira biraatu akkasii dhiirri biraa yoo katumeeti wanti footoo kaastee silkii keessa keessuuf hin jirtu jechuudha. Osoo dhiira biraatti tumamtee jiraatte footoo ofiin kaastu osoo namni isii jaalatu osoo namni biraa isii tume saa suuraa if kaastee if kaasuun qabdu jechuudha. Dubartiin gizee hedduu nama jaalatamteen gizee miidhamtu waa keessi footoos ni keessi jechoota jeesanillee barreeffamaan hin barreessiti akkasi nama isiin jaalatu nama alaa tumamte yoo ta'e footooleen kaastu viidiyoolleen gootu jechuudha. Because waan jaalattuufi footoos viidiyoos kaayise jechuudha. Kanaafuu tumee jira sanarratti waliigalleeti sagalee akka taanuuf dhugaa dubbachuu dhugarra dhaabbachuu qabna malee haqa micoo kanaa akka dho'isu ni taane booru nurra gaha. Amma inni badii qaba isa ajjeese jechuu hin dandeenyu afaan keessaa baase ajjeese jechuu hin danda'u. Ijaan hin agarre garuu tumamuu ragaan bahaa jirti. Saniifuu haqa micoo kanaa haa ba'u irratti hojjechuu qabna sagalee tahaa fi dhumattee bara. Inni artistii Oromoo waan ta'eefi hiisisuu deemtanii minaaman isiinis intala Oromooti. Okay? Intala Oromooti jechuudha. Isiinis moodeela Oromoo uffata Oromoo aadaa Oromoo beeksistuu keessaa tokko jechuudha. Aartii keessaa isiinis takka jechuudha. Isin galee artistiidha hin qaba minaaman jettanii akkas hin godhina. Dubartii hin cunqursina. Waliigallee dubartii hin cunqurfamuu qabdu. Dhaabbattee isa ajjeesee osoo hin ta'in bakka dhugaan isii haa ba'uufi dhugaan isii haa ba'uufu ifiif darbitee waan taate bakka dhugummaan haa ba'u irratti hojjechuu qabna malee akkas godhee jennee haasa'uulleen bireedaas miti. Aduu haa cabus jechuun bareedaa miti. Kana qabadha. Itti aansuudhaan immoo awaardiin jechuun awaardiin Haacaaluu irratti hannameef sun haqamuu qabaa warri jiru jiraan akka kiyyatti dandeetii isaan arkate waan ta'eef sun qananii wajji waliin qabatu jeetiin fudhadhaan akka maakitti. Artiistummaanii fi dandeetiin duraan uummata bira jaalatama guddaa qaba. Tokko artiistummaan dandeetii isaati. Haacaaluun awaardiin kan bee isa badhaasee dandeetii isaatiin badhaase. Isin galee yoo akkas jennu ta'e bara dhiini Haacaaluutti illee hin baane jechuudha bara. Dhiini Haacaaluu way bee hin baane bara. Okay? Awaardiin Haacaaluuf qophaa'ame yaadannoon Haacaaluuf qophaa'ame sunu bari Haacaalummaanuu bari Haacaalummaa dhiini isaa bee jira hin baane bara. Kanaaf wanni isaaf kennameef maaliifi jabaadhu waan gaarii gootee osoo hin ta'in aartii irratti dhaabbatamee kennameef jechuudha. Okay? Karaa dhugaa waan tokkos beekte abbaan fedhe baalagee ta'us balleessus waan fedhe godhus dandeetii isaa san immoo biyyeen kun bareedaa miti akka kiyyatti dandeetii hin qaba dhugaa dubbachuudhaaf jaalala sin qaba ture dandeetii sin qaba kana hin amannaa hin fudhanna jechuudha. Oromoon gaafa namni waan tokko balleesse waan inni qabullee goda keessa naquu barbaadde jechuudha. No balleessee jira rabbitu beeka. Dhugaa garuu micoof haa ba'u sagalee ni taanaaf. Garuu dandeetii hin qaba dandeetii hin qabee kaleessas dandeetii isaatiin jaalatamu ture. Aartii isaa keessatti ifi wanti ta'e san immoo dhugaa jirtu irratti immoo bishaan naquu dhukkee waa godhuun immoo bareedaa miti jechuudha. Kanaafuu nuti amma wanti godhu qabnu afaan hedduu haasa'uu caala dhugaan isii haa bahu jechuu qabna. Sirba isaa akkas godha akkas ta'a maal godha maarree godha himaarree Oromoon artistii Oromoo hin amannu ምናምን dilli kun haasa'uun hin barbaachisu baay'isawee አያስፈልግም የሁላ ማውራት waa dubbachuudhaaf dilli kun waliin dhahuun hin barbaachisu jechuudha. Kadu'es ilma keenya kaduutes ilma teenya kaballeesses ilmoo keenya. Kanaafuu kan sagalee dhageessifataa jirus Oromoodha dhugaan akka bahus ka gaafataa jiru nuyi jechuudha. Oromoon haqan dabsu. Oromoon nama safuu beeku haqan dabsu haqarra dhaabbannee sagalee ta'uu qabnaa fi kanaafuu hundi keessanuu wanti isin godhuu qabdan sagalee ta'uu qabu. Akkas ta'e asiin bee bira hin jirta waan ta'eef sagalumataa dhugaan haa baatu dhumatte kanuma ka barbaachisu.
واحد هاسون بربادوان because وان برنجريت هاسون نغرو قب غرو دامو دامتي جتي سمو فوتو نجرا سنرا دابتي سغليتو قبدا قمتي بر دوبرتي تاتي مو يو حق انا ما دبستي خيتو دبابورو ان شاء الله والله خيتو دب الدنيا خنرتي ور دغا ولي دويسو دوبرتي قفا ديرتي وليفني دوتي ديرتي وليني دابتي جچو دوبرتين غرو وليفن دابتو مالي فكتين بيني والله لمن እንደሆነ አላቀመኒ ዱበርቲን ወሊፍ ሂዳበቱ ማል ፈከቲን ቤ ቤካ ማነ ኢሳ ሰንቴ አከስታቲ ምት ጃላሎ በሌቲቲ የጃላልቲ ዋና መንጎኔን ቀብዱ ጀቹ ጃላልቲ ዋና መንጎኔን ቀብዱ ኡመቲ አቺማን ባኒ አከሲን ባኒ ምት ዋን ስረን ገይን ሙርቴሱ እንደንደሱ ሲኒጋሌ ሙርቴሱ እንደንደሱ ዋንቴ ዋን ሲን ባቴ ሲቱ ቤካ ከባአቴቱ ባአ ቤካ ማለ ከም ባአኔ ባአይን ቤኩ ከናፉ ዋንድ እንደሰን ሰገሌ ተውፊ ዮኪኔሙ ጨልሱ ቀብደን አፋን ጨልሱ ዮ ጨልስቴ ኢንቶልችታ ዮ ዱበቴ በለስተ ዱበቹንሞ አከቲ ዱበተንቱ ቀበይቹ ሰገሌ ቆፈተው ዱጋኒሲ አከበውረት ዱበቹ ቀብደን እና ገለቶ ማዳ ካን መንጀቹ በርባደ ዋይ ሲረቲ ረቢ ዱጋይሲ ሀባሱ ረቢ ጋ ዱጋን ሄዱኒ ዶይፈምቲ ኢትዮጵያ ከሰቲ ዱጋን ሄዱን ዶይፈምቲ ገሩ ዱጋን ሲ አንም ቢኳን በውዴው ፈካታ ገሩ ሱራሌ ረጋሌ ጊዜ በህቱ አይ ዶንት ኖ ረቢ አባሱ ብቻ ዱጋን ሲ ወባቴ በሬዳዳ ወላሂ ቹን ዋንተ ከኢትዮጵያ ከሰቲ ዱጋን ነመተኮ በጀኔቱን ገማና ሲኒገሌ ዱጋን ሲ አቦ ዱጋይ ሲ ሞ እንደብሲና ነምኒ ሄዱን ደብሳ ጅርታ ዋንቴፍ ረቢ ዱጋይ ሲ አባሱ ወላሂ if darbite ajjeseni tume bicha duguman ha bawrat wajalla galatu maana dagifatani atu hintumamte hidin ke sirri mitin jenne guda masio hidin ki yamante wanti te baras biraniti anchi asbir wayte wanti te yabo khana wan era himun babajsu atu yende mom de din kesuri jurna jati taka way good amartu na tumete rabbi khaliq asudadu tidi በሰላም ማውራት በዲፕሎማሲ መነጋገር እያለ ድብድቡ ምን አመጣው የኔ ቆንጆ 21ኛ ክፍለ ዘመን ውስጥ እኮ ነው ያለሁት ሲለማን ታቴ ወላሂ እንቁንጫቴ ወላሂ እንዴ አከቀናኒ ሰኒት ያከነ ወይ ኦሮሞተን ወላሂ ዋይና ነገር ሪፋርኪተኒ በር አናማ ነገር ወላሂ ወላሂ ላዚም አከሲቲ ነገር በረማ ያ አንቺ ስሪን ዲጌት ራሰ ኦሶረቡ ሸራሪቲ ነጭኔ እንቴቦ ሸራሪቲ ሚዝራገር ብቻ እንቢው ጋይስ አከመትን ከያኒ ሪባ ጉድ ጋይስ ጉዲ ቀደ ወላሂ ጉዲ ቀደን حرام عليك والله حرام ዋይና አይና ገር አርኪተኒ ነቲም ተንስ